amanuu baattus daninnatiin wayyaanee finfinneerra makiinaa naani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu faana ni hordoftee sadii taate kan bu'uufte. Gadirgee ana ukkaamsuuf jennaani jajar gadhiisii hin gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture. Yoo sana OMN illee gabaasee ture waan kana beektu. Yeroo hamaa hammaataa ture jechuudha yeroo sun nama akkasiin kun fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turan fa'aatu jira beekta. Walumaa galatti warra akkasiin jira akka waliigalaa akka fudhannu Oromoon saate amma tana cunqurs bar wayyaanii kee jirtirra waan gooma argatuma cunqursii agammanuu jirte cunqursan mallee jira Oromoo cunqursaa jira kun jala sararame beekuu qaba. Okay Dr. Abiy Ahmed gaaffii Oromoon deebisne waan tokko saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko inni Oromoo miti waan biraati. Daawud Ibsaan jaal Daawud Ibsaan bara hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko jaal Daawud Ibsaan nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Balaa Zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna. Isa Oromoo keessaa bahe inni gadi bahee an Oromoo miti yoo jedhe okay. Namnumti wikinasii guyyoo waaree irratti arge. Inni Oromoo miti namni jedhu sun. Inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa? DNA isa kam certificate isa kam fuundura nu qabeetu inni Oromoo ta'a. Walumaa galatti wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beetta oloodhaan miti ulfitti wareegameeti daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti waan gammachuu qabu sitti fakkaata. Waan amma ta'aa jiru kana Oromoon du'aa jira inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture amma dhageettiin qabu beekta maaliif seete Oromaa miti kaa kan nutu walajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibere formaati maal furmaanni warri biyya bulchanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Warri qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf falmaa jirra jedhanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Gaafa arbi walitti bu'u kan miidhamu marga jedhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laale. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Ogummaa rabbinaa kenneen ummata kiyya biratti jaalalaaf kabaja argadhe malee an beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko kan kolfaan hin godhina. Amma wanti jiru maal akka ta'e beektaa guyyo xiiqii walitti qabate namu akka walitti dhiyeenyaatti wal ijaare tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira almost zerotti deebi'aa jira beekta. Garan ka deebinu dhiyoo tana gaafiif deebii IBS irra gootirra Hacaaluu Hundeessaa mallee waan dhibi dubbatee OBS irra gootirra artistoota waliin warra Maqalee dhaqu marii Maqalee akka completely hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Mootummaallee dhaqeedhaan amma haasa'uu jiran. Maal jettaa waan Maqalee kanarratti? Argeera beektaa ani Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Baqqeeyyi nama ani isaan arrabsuudhaaf miti nama deebiitti deebisuu danda'uudhaaf nama hamilee qabu miti beektaa. Nama akka malee jaaladhullee nama akka malee kabajullee dhugaa dhiigalmaan Oromootiin yoon dhugaa haasa'e gaafa waan kana haasa'u
sammuu kiyyatti isaanuu yaadadhee miti. Qondaalli kanaan dura mormituu ture kaafaa amma oobkoo durii keessa ture namni wayii maqaa tuuta waan ta'e fudhatee achitti gaafa inni walgahii jara faana taa'u argee tanani sanarratti hundaa'ee haasa'e beekta. Otuma immoo baqqeenuu deeme Piroofeesaruu deeme fudhataman qabu na biratti. Jaawaaruu yoo deeme maaliif naan jedhe tarii wallaalummaa kiyyarra madda ta'a garuu ammallee jarri nama gumaati. Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha. Waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe. Waan akkasii kun isa rakkiseetu beekta. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Kan shan ta'ee dhufu. Kan shan ta'ee dhufu. Ayya. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akkas sin gooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataatti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turre miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti sii naan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii aha Dooktar Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu